galatuma kan biraa ko isin hawaasa keessa barbaadan tiyoolii argaa jirra waan hangaawota sadarkaa qabiisin taasisan biraa irratti nagar akkamitti namni hawaasa keessa galatuma keessaafu TV OBS ti hojii wal qabatee sagantaa guyyoota shanan doktora kabajaa artiist Ali Birraa kana gaggeessuudhaan hojii hirmaachuudhaaf maqaa kiyyaa fi maqaa hawaasa kiyyaatiin akkasumatti immoo maqaa bulchiinsaatiin hedduun galatoomfachuu isin barbaada. Barnoota wal qabatee magaalaa kanatti magaalaa bulchiinsa biyyi mul'atu magaalaa Finfinneetti afaan biyyi afaan meeqan hojjetti manneen barnoota aksesiin as jiru afaan meeqan jira mana barumsaa dhuunfaa fi mootummaatti namuu aksesii barachuun barbaachisan argachaa jiramu hin jiru wanni immoo yaadame yoo jiraatu nuti ammoo aangoo dheereeffachuun feenu hawaasa walii buusnee aangoo dheereeffachuun feenu. Kanaafuu waan akkanaa hireen namni gizee rabbiin sii tolche yookaanis magaalaa jaalalaatiif waa barbaade namni hundinuu namni hafuura takka qabu namni qoma takka qabu namni onnee takka qabu namni kaayyoo takka qabu rabbii walitti guuree fida. Kanaafuu hundi keenya haala gaariin deemaa jira. Kanaafuu obboleessa fayyaa komisar alamuudhaaf hiree kannee inni guututti waan jiru wal gargaaraati deemna. Yeroo xiqqoo isin irraa fudhanna jechuudha. Seessa sossoonee waan laatu waan jiruuf